islaamummaa keessatti sadarkaa dubartoonni qaban walii wajjin ilaalla. Sadarkaa dubartoonni qaban jechuudha. Akka hadiin Saayii Bukaarii jedhutti dubartoonni hanqina sammuu qabu. Hanqina sammuu qabu jechuudha. Saayii Bukaarii 2658 irratti Abuu Sa'iid Al-Kudriin akka gabaasetti nabiyyiin akkana jedhanii ragaan dubartii walakkaa kan dhiiraa wajjin wal qixa mitii jedha. Dubartoonnis eeyyee jedhanii jedha. Innis kun hanqina sammuu dubartii irraa kan ka'eedha jedhee jedha. So ragaan dubartii tokko walakkaa isa kan dhiiraati jechuudha. Kana jechuun ragaa dubartii lama ragaa dhiira tokko wajjin wal qixadha jechuudha. Kun ammoo kan ta'eefi sababni isaa hanqina sammuu waan dubartoonni qabaniifi jedha. Dubartoonni hanqina sammuu qabu jedha. Kun garuu dhugaarraa kan fagaatedha. Sababni isaa uumamaan Waaqayyoo sammuu wal qixa ta'e sammuu yaaduu danda'u namaaf kenne jechuudha. Karaa kan biraa Saayii Musliim irratti immoo maal jedhaa? Dubartoonni akka seexanaatii jedha. Dubartoonni akka seexanaatii jedha. Yaada kana Muhammed gaafa dubbatu dubartii tokkotti dhufee jennaan miira isaa to'achuu dadhabeeti dubartii sana argee jechuudha. Fiigee dhaqee haadha manaa isaa Zainabii wajjiniin saalquunnamtii raawwateeti. Gadi ba'ee immoo waanuma ofii isaa hojjete ittiin namatti dubbate jechuudha. Saayii Musliimaa 1403 irratti Jaabir tuga baasee ergamaan Rabbii akkana jedhanii jedha. Dubartii takka argee jedha ergamaan Rabbii. Sana booda gara haadha manaa isaa Zainab kan gogaa duugaa turtetti dhufee fedhii isaa raawwatee ergasii gara sahaabota isaatti bahee akkana jedhe. Dubartiin bifa seexanaatiin dhufti akkasuma bifa seexanaatiin deemti. Isin keessaa tokko dubartii yoo arge gara haadha manaa isaa haa deemu sun wanta garaa isaa keessatti itti dhagahamu waan ofirraa deebisuufi. Battaluma haadha manaa keessan dubartii argitanitti fiigaa haadha manaa keessan dhaqaasin jedhu jechuudha. Ofii isaa miira akkasii keessa jira waan ta'eef jechuudha. Argitanii nama miira ofiillee to'achuu hin dandeenye jechuudha. Dubartoonni fakkii seexanaa qabu. Yeroo dhufan akka seexanaati, yeroo deeman akka seexanaati kan jedhu jechuudha. Garuu haa ta'u malee gonkumaa akkas miti. Gonkumaa akkas miti. Dubartiin dhiirris yoo ta'e Waaqayyo akka bifa fakkeenya isaatiitti nama uume malee seexanaan fakkeesse nama hin uumne jechuudha. Isin galee even akka hadiisni bakka 53tti irra deddeebiitiin kan dubbatu immoo jahannam kan seenu irra caalaan isaanii dubartoota jedha. Irra caalaan isaanii dubartoota jedha. Kana Saayii Bukaarii keessatti yeroo 11 irra deebamee dubbifamee barreeffame. Saayii Musliim keessatti yeroo 6, Musnaad Ahmed keessatti immoo yeroo 27, yeroo 53 irra deddeebiitiin kan barreeffamedha wanti isinii dubbisuuf jedhu jechuudha. Saayii Bukaarii 5196 irratti argachuu dandeessu yookiin Saayii Musliim 2736 yookiin Musnaad Ahmed irraa 21275 irratti kana dubbifachuu dandeessu jechuudha. Maal jedhaa Usmaan akka seenisetti ergamaan Allah akkas jedhee jira. Ani balbala jannataa irra dhaabadhee kanan arge namoonni jannata seenan baay'een isaanii hiyyeeyyii akka ta'anidha. Warri dureessi balbala irra akka dhaabatan yoo taasifaman warri michoota biddaa ta'an gara biddichaatti akka fudhataman ni ajajamu turanii erga jedhee anis balbala biddichaa kan nan dhaabadhee gara sana kan seenan keessaa baay'oonni isaanii dubartoota akka ta'an nan argee jira. Argitanii dubartoonni kan jahannam seenan keessaa irra caalaan isaanii yeroo 53 irra deebi'ee barreeffame waan kun hadiisa keessatti jechuudha. Innaa irra caalaan isaanii dubartootadha jahannamiin kan seenan kan jedhu jechuudha. Karaa kan biraa quraanni sirriitti kan inni jedhu dubartoonni qabeentaa dhiiraa akka isaan ta'an, ooyiruu dhiiraa akka isaan ta'an, dhiironni akka barbaadanitti itti fayyadamuu akka isaan danda'an jechuudha. Fakkeenyaaf suuraa Baqaraa keessatti yoo dubbistan niitiiwwan keessan isiniif ooyiruudha ooyiruu keessan kallattii feetaniin itti dhaqaa jedha. Kallattii feetaniin itti dhaqaa ooyiruu keessan waan ta'eef jedha. Akkasuma immoo suuraa 4 ayyaata 3 irratti immoo yoo ilaaltanii yoo fuuchuu barbaaddanii 2, 3, 4 illee fuudhuu dandeessu kan jedhu jechuudha. Garuu akka macaafa qulqulluutti Galaatiyaa keessatti kan nuti argannu Yihudiidha, Giriikii, dhiira dubartii gidduu garaagarummaan hin jiru kan jedhu walqixxummaan Waaqayyo fuulduratti namni saalaan kan gargar ba'e osoo hin taane walqixxee akka inni ta'e jechuu kan nuti hubannu. Isin galee keessumaa fayyina keessatti dubartoota turre caalaa jahannam gala, dhiirota turre caalaa jahannam gala wanti jedhu hin jiru jechuudha. Waaqayyo fayyina keessatti walqixa dhala namaaf akka inni diriirsedha jechuudha. Dubartoonni cubbamoota ta'aniiti, dhiironni immoo qulqulloota ta'uu miti jechuudha. Isin galee kuni yaada dadhabaa yookiin ammoo yaada gonkumaa durumaan iyyuu Waaqayyo wajjin hidhata hin qabne irraatii kan maddu ta'uu isaati kan nuti arginu jechuudha.
Innaa dubartoonni islaamummaa keessa jirtan jajjabina isiniif haa kennu. Garuu haa ta'u malee waamichi ani isiniif godhu keessumaa mirgi dubartoota irra caalaatti mirgi dubartootaa dhiibamaadha islaamummaa keessatti jechuudha. Even naannoo islaamummaan to'atee jiru keessatti dubartoonni hammam mirgi isaanii dhiibamuu akka ta'e otuma beekaniyyuu sababii jihaadaaf jechuudha. Seera jihaadaa irraan kan ka'e. Yoo amantii isaanii jijjiiruu barbaade, yoo amantii isaanii irraa dhiisuu barbaade yookiin immoo wanta keessaan itti dhagahame tokko irratti bobba'u yoo barbaadan ni ajjeefamu waan ta'eef sodaa kanaaf wanta isaan jireenya hin barbaanne tokko, jireenya isaanii hin amansiisne tokko akka isaan jiraatan kun beekamaadha jechuudha. Yoo bahanii dubbachuu wallaalanis. Otuma masaanuu hin barbaadin hin argina miti onlaayinii kanarratti otuma masaanuu namni jaallatu hin jiru bara. Ani masaanuun jaalladhan malee sirba giddiiti kun sirba giddii jechuudha. Waaqayyo isinaa yaadatu kottaa gara Yesuusitti hundi keessaniyyuu gara Yesuusitti kottaa. Dhiphina keessaa bahaa warra dubartootaa jechuudha.